Godinaalee fi magaalonni naannoo Oromiyaa deeggarsa gosa garaagaraa raayyaa ittisa biyyaatiif taasisanii jiru. Deeggarsi taasifames sangoota, hoolota akkasumas midhaan nyaataa dabalatee meeshaaleen qulqullinaa kan keessatti argamanidha. Deeggarsa taasifame kanas naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan hooggantuun biiroo galiiwwanii Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa ministeer deetaa raayyaa ittisa biyyaa Aadde Maartaa Liwunjiitti kennaniiru. Deeggarsi guyyaarraa as ministeera ittisaatitti dhufnee dabarsine kuni godinaalee Oromiyaa hundarraa fi magaalota Oromiyaarraa kan walitti qabamedha. Yeroo gabaabaa keessatti tarii torban tokko yeroo hin caalle keessattidha. Deeggarsi kun kan walitti qabame sangaa 1,329 gatiin isaa hanga miliyoona 74.9 kan tilmaamu. Akkasumas gurmaa'insa dubartoota keenya magaalota sadarkaadhaan jiran irraa nyaata galaa gogaa adda addaatii fi nyaata qophaa'uu danda'u kan akka paastaa, mokoroonii, ruuzii gatiidhaan yoo tilmaamu miliyoona 20 ol baasu. Deebiseetis immoo sadaffaa meeshaa qulqullinaa kan akka saamunaa, paadiiwwan adda addaa gatii 40,000 baasu. Walumaa galatti birrii miliyoona 101 deeggarsa baasuudha har'a kan asitti finnee dabarsinee kennine. Deeggarsi taasifame kunis yeroo gabaabaa keessatti kan walitti qabamee fi as keessatti gaheen naannoo Oromiyaa olaanaa ta'uudha Aadde Maskaram kan ibsani. Raayyaa ittisa biyyaa bira yeroo kamillee ni dhaabbanna, kanas aantummaadhaan uummati keenya agarsiiseera jedhan. Kaayyoon isaa wanti guddaan yeroo ayyaana kanatti humni ittisa biyyaa akkasumas humnoonni waliin ta'anii adda waraanaa marsaa sadaffaa TPLF amma lolan irratti labse kana irratti hirmaachaa jiran ayyaana waggaa bara haaraa kana bifa ho'aadhaan kabajanii akka dabarsaniif deeggarsi kun yeroo gabaabaa keessatti walitti qabamee akka dhiyaatu kan ta'edha. Akkasumas itti aantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa Aadde Sarkaalem Saakunee deeggarsi dubartoonni raayyaa ittisa biyyaaf taasisan kun ammas jabaatee itti fufaa, fuula durattis dhiiga arjoomuudhaan akkasumas hojiileen deeggarsaa birootti fufuu jedhaniiru. Galaa qopheessuudhaan kaka'umsa dubartoota keenya godina hunda keessa jira, magaalota hunda keessa jira walitti fiduudhaan galaa toora kumtaala 2,577 guyyaa har'aa qopheessine asitti walharkaa fuudhiinsa gaggeessinee jirra. Hooggantuun biiroo galiiwwanii Oromiyaa Aadde Maskaram Dabbabaa wayitaa deeggarsicha kennanitti deeggarsa taasifamee fi uummata Oromoo galateeffatanii jiru. Barri kun, barri haaraan kun bara injifannoo uummata raayyaa keenyaaf, uummata keenyaaf akkasumas immoo carraa kanaan bara boqonnaa uummata keenyaaf akka ta'uun hawwa. Baay'ee uummata keenyas sadarkaadhaan jiru akkaataa hirmaannaa isaatii fi yeroo gabaabaa keessatti waan kana qopheessee sadarkaa kanatti nu dhiyeessuu isaatiif galata guddaan qaba.